tina mul'ate warri jaarsaa yoo ani dogoggoraa irraa dhina qabaana hoffolchallee bakki sunillee badi. Wako harka na fuudha. Harka na fuudha. Ani asii dubbii miidiyaa irratti dubbiin ukkoo aanaa dha'uu jirti waan ta'eef jallisuu hin dandeenyeen. Abbo Ramadaan dhufu Ramadaan yeroo san gastiirra ture waan ta'eef gastii arafaateera ture Ramadaan. Nuu argineerra jara na dubbii eeganuu himattanii jara na dubbii dhageeffannee allee jirra isinirra dubbiillee barataa hin jirru abbaa hayyuu jala guddanne akkuma keessanii yaboo rabbiidhaan nu dhageeffadha dubbiillee dubbii ijoollee hin godhina. Bakka nu mudhatte yoo ana bicha mudhatte jiraatte naqaba jaarsi baay'eetu jira biiftuu as keessa jiranii mabruuk as keessa jiranii abbaa murtii as keessa jiranii naqaban yoo dubbiin teetu faallaa taate ka isaanii hin galle taate nadhu indachaa kama isaaniiti malee keessan lamaanii miti nuti akka isin jettanitti isinii murru akka nu mudhattee fi akka dhugaa arginetti murra malee kanaafi bakka tanni lamaanii hin dabarsite nakkenadha itti deebitanii ila akka hubachuu qabdan saafiillee obboleessi kiyyaallee jaarsi seefillee hin dubbatu isaafis hin dubbatu rabbii fi dhugaa qofa ifatti baasu wal hubachuu qabna jechuudha. Yoo atis balleessite obboleessa kiyya yoo kiyyaalleen balleesse obboleessa kiyya dhugaa isii lafa keennee jidduu teessan nagaa godhuu barbaanna malee nama tokkollee yookiin inni diimaa inni barru nu keessa hin jiru. Osoo ka jiraatu iyyuu taate inshallah hin fudhannu san. Hubadhaa gadhee ammoo wanni duratti dubbii tana qonnee gaafataa jirruuf keessatti dubbii kana fudhataa jirra fudhanneer arginee jirra. Kasiin jennullee simaan jennu. Maafi bakka miidiyaatti lafa irratti illee osoo taate kanuma jedhan. Kanaaf ijaarsa afwaas hin deebiinaa. Fudhadhaatii tasgabbaahaati eegaa. Xumurri waan kana haadhatee na gammachuudhaanii waan isin barbaaddu sani gahuu qabna waan ta'eef wanni obboleessi keenya dubbataa jiru kun yoo tarii hanqisee inni jedhe jaarsatu isin deeffata. Jaarsatu dhaabu. Afaan kennaan dubbataa jira. Wanni itti dabaluu yoo jiraatu wanni isa jalaa haftee yoo jiraatu ganaa jaarsi itti dabala. Wanni yookiiti karaa malee si dhufu yoo taate jaarsatu deebisa. Argitee waakkoon amma darbitee jirti. Eessatti gaafa kallatti wal himatan dhammi lachuu bakka itti waakkatu achirratti jaarsaan waakkoon hin jirtu. Kanaaf akkasii wal haa hubannu obboleessa kiyyatti deebi. Ulfaadhaa rabbi ija keessa naaf oollee namoota jala kana jiranillee jarra nu haa hambisu. Nuti wanti isin qorannee fi isin gaafannee kaanee bakka nu hanqatte wanti kun jiraadha wanti isin gaafanneef nu qulqulleessinee bakka murtiitti kennee darbuufi sun achi wanti lamaa suni hanqifteetta saafi sadaffaa jechuma tanaa yoo siin jedhee jiraate jecha harree akkana ta'e jedhu tanaa isiif isinuu akkas ta'a yoo jedhee jiraate jecha sanillee tarii obboleettiin sun akka hin dhageenye isiin ga'uun sunillee hanqinnaa. Ani immoo wanti sadiin tun nam mudhatte akka hanqinnaatitti gara kiyyaatitti hillufa inni biraa ammoo akka dhaamsaatitti wanti dhaamee buu barbaadu yoo dubbii tana fudhatte yoo dubbii tana dhugaa jettee akka nuti lafa keenne kana yoo fudhatte dubbii tana lafa keennee asumatti xumurree gara ati cinqamteef harmee ati yaaddoofteef sanii darbina yoo ammoo hin darbina dubbiin tun naan taane tajaarsaa tun naan taane jette harmee tanaallee akka haadheesii yookaan ammoo haasofnisii hin baanellee kan nu taasisaru isinii tun akka jaarsaatitti waan sadii tana nurraa fudhadhu waan tana hin balleessite namaan ga'uu dhabuu Dubaay keessatti namoota akka Abu Muraadii fa'a yoo isaa illee warra qeerrillee qabaatti namni biraa baay'ee jira kaati beektu achi haadha faaxeetiin geettee deebii isii malsiisii eeggachuu dhabuun lammaffaa ammoo harree akkana ta'e jedhuu san yoo inni nuu jedhee jiraate isii saniin gahuu sadiin kana hin dabarsitee hin balleessitee lafa kaayu yoo wanti dabaltan jiraate arfaffaa ta inni nu himatee jira arfaffaani suuraa sani gadi deebisuun dogongora inni lammata ammoo dhimma kana keessa maatiin bira silaa hin seenu achi darbee namni guddaan silaa biyyatti qabdu sun suuraan isaa gad deebi'uuni wallaahi yakka waan qalbillee nama cabsu waan haamileellee nama cabsu
Kanaaf itti qaba. Warri jaarsaa itti tarii qaba. wanni Yoo wanti biraa yoo bareedan jiraate. jiraate Ani isinirraa fudhe suuraa ulamaaotaa ka immoo uummanni gadhiise anaa miti san anaa miti nama biraatu gadhiise anillee kaasuu hin danda'u. Kan gara mu'amu isin jettanii namaan ga'uu dhabu. Isinirraa fudhe tun dogongorritti iyyaa. Tawaa babbaasu immoo namni gaafa in sukkaarawaa namni biyya kanaa. Ulfaadhu Ani saafii asuma kiyyan ulfaadhu. ulfaadhu. Saafii kiyyan ulfaadhu. achuma dhaabe abbaa kee eega dubbii fudhatte afaan isi ulfaadhu qabnu beektaa? achumatti. Nuu kenninaani akka waan biraati keessan balleessineef dubbii afaan isi qabna. Kanaan jettan kana dabarsee jira hin balleesse kana yoo nuun jette akka dhiiraati bakka. Ulfaadhu galatoomi badiinsa Du'aa yaa isii hanqattu. goonee gara harmeetii achi darbina dubbii findee. Kunoo warri mana keessa jirtani argitanii kunoo kennate dhugaan isin natti argitan kun dhugaadha san dabarsee jira jedhe nama dabarsee jira Hin haqa kana hanqisee dabarsee jedhe. dhugaadha hoo haa jedhu guutee ka. Jilba haa Dhugaadha guutu. hoo guutiiti akka ilma arsii tokkotti guutii. Wanni isin naan jettan kun aba muraatitti bilbiluu dhabuun baabaa itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne aba muraatiin xiqqoo immoo qirreetaa wahii itti godhee sanumaaf itti bilbiluu dhabe nama biraa immoo biiftuu kaafteeriyaa fa'aatti bilbiluu dhabuun warroota gartanii jaarsotii biyyaa warana kabajan ka achi keessa jiru ka akkasan siinqee fa'aa jira jara kanaan gaachuu dhabuun kiyya dogongora balleesseera. Waa afur eessitti qabne saafii kiyya maraa walumatti nuu qabi du'aa isii goonee matama achi deemna. Waa afuriin anaa miti ka suuraa ustaaza guddaa poostii godhe sheeka. Ka isaa Sanii bira miti. darbe. Ila sanii miti. Ila sanii miti. Kaasanuu osoo hin ga'ini haadha faaxa illee deebii isii eeggachuu dhabuu. Lamaa qottan dubbii yaa jara kenna waan na gaafattan tana fudhe isiniin jedhee dubbii maana qottan qaba. Saafi mee ummata keenya kudhayyaa kikisiin takkatti majetti arsiin saafiin waan balleesse waan baddale hoo awaa isin argitan waan ummanni kun arge mara baddalee jira isin miidhee jira hoo haa jedhe haa ulfaatu haa galatoomu asumatti biraa gabaabadha. Eebbisaan anillee bari abbaa murtiititu gargar godhanii gaafatanii malee Maali jennaan eega ila beeka waa afur gaafanne jaran. Hubadha bakki jirtanillee miidiyaa irra. Namni keenya kuni ifa yoo ifatti dubbatanitu gaarii waan ta'eefi clear walii godhaa deemuu waan bareeda ta'eef. Afuruu yakki isin kiisin takkatti jechuun dhuga. Isima tana guutee kennee guutee du'aayii goonee fi jara lama afooftu walii goosifnee dhugaa battala saniiti kiyyaanillee geenne akkasitti deemnaadha. Dhugaan maalii fi jara naa Warreen xiqqoosi. guute isinii kenne takka tanaa gaafattan isin warri jaarsaa fiizaan sun feekiidha moo feekii miti. Si qabadha. Si qabadha. achiin geennu dhiis. Bari isin anarra ana bichaa dhiifama na gaafachiiftanii aboo jaarsi bar jaarsi tiyyallee narraa fuudhee achiin ga'uu qaba. Saafii kiyya naa Sun obsine. bakka kanaa miti jechuu fi barsaa Achi hin geenne. Hin geenne. Achi hin geenne. Akkasani jaarsa. Achuu jaarsa bakka san maal Atoo bakka sani jaarsa bar waliin jaarsa taataa bar abbootti gaafachiifne kaane. Dhaabbattee kennita, dhaabbattee gaafatta. Waan nama siin jedhan tana guutee kenni hoo jedha jaarsa. Sirraan hin badin ilala sirraan hin badin saafii kiyya guutee isinii kennite guutee. Sirreetti isaan waliin qoranna amma gaafattu sana waliin seennee qoranna booda. Waliin tiseenuu fi bar. Asin jaarsa taata gaafsan. Kuma kalee. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Saafii kiyya qajeelchu. Isin gurbama kana karaa tolchaati. Ani akka har'ila dhageeffadha gaafuma isin ati dura fudhu tana fudhu jettan akka isin karaa namaa tolchaa deemtan beekan akka maallaqa kanaaf quuxa waan beeytaniif waa hunda akkatti hirkisaa deemtan. Tamam garuu ani badii isin jettan hunda fudhe matarratti narraa gabaabsa. Galatoom. Ila warri jaarsaa hawaa walii bannu takkatti maqama maarufeen beeftuun nuun jedhani badii isin narra keettanii fudhadhee jedhe badii kanallee karra keenne kiyyaan gammachiisuuf osoo hin taane dhugama jirtutu irra kaa'e inni waan barbaade haa jedhu abbaan waan barbaade jechuu danda'a dhugama jirtutu irra kaa'e ila argitanii dhugama jirtutu irra kaa'e si argineerraa bakka san si argineerraa rabbiin ammootu hamtuu fi waan hin taane rabbiin si afu haa qabu dubbiin tee hin dhokatini
dhugaan ta'e awwaalamini isaa fi si eebbifnee namni hundinuu eebbisa koomentii illee taate eebbisa dubbii tana ammoo argineef tana Barsiisaa jenna yoo dhumtuu taate dhumtu nuun jedhaa kaa murtii an baate. maarufee biyya isin barsiifna nu barsiisaa jedhan maal jettan ammoo nu barsiisaa jedhani barsiisaa jettanii mootii irra jettani Moyitira jira. Abbaa murtii walitti fudhadha. Barsiisaan Okay, maarufee kiyya si barsiifna jarri waan dalagaa irra jiranii fi dubbii cinaatillee ima beektaa amma yoo keessallee gadi qonne duubannu harkisa jennee nu isi tana gabaabsuuf fiigaa jirra. Saafii fi dubbii maati beektu sanii dubbii saafiitii fi kaa'a kiyyaa argina jennee ta harmee duuba godhannee hin dubbanneesi maaltu wali isin oofee maaltu wali sana rabsiisee maaltu hanga dirasii isin geessee jennee isaan lamaan gaafannee dubbii harmee ammoo booda godhannee tana jara lama afuuftu goonee kan itti lufnaa jennee isii afaan banne hin qabnu amma dubbii san gaafannee saafii gaafannee saafiin illee qorannee keessaa qorri illee qoratee waan qorate san lafa kaatee garaa keessatti kiyyaallee gaafatanii wanta kana waliin oofe waan kana komadhe nuun jedhee innillee waan komadhe nutti himee waan amma jarri qoratanii hundayyuu yoo sitti hime sa'aatii nu fudhataa fi waan isaan qorattellee fudhannee waan qorre san amma warri jaarsaa bakka kana saafiidhaani Dubaayitti keessa namoota baay'ee qabda kanneen bilbiltee dura oduu oli hin baasin gaafachuu dhabuun tun badii takka lammataa asiyyuu haadha faaxeeyyuu odoo itti himte deebii isii irraa oduu eenni gadi hin ba'uun badiidha lama sadaffaa suuraa isaa gadi galabbaxee akkasitti taasisuun sunillee badiidha sadii nuti waan jaarsaa dubbannachu waan yeroo oduu hin taane kanneen arfan irra kenneeti tana innillee kunoo hin qabda dhugaa jirtu balleessee raba kana nurraa fudhadhaa jedhee ta'isaa tanumarra jirra isii tana eebbifnee dhugaa tana bakka geennuun geenna dhugaa lafa irrarraasanii yaadachiisa nagu Sige nama barsiisaa irraa bare okay ade barsiisaa jirtan barsiisaa nama barsiisaa irra bakka tana dhugaa tana kenninee fi dhugaa tana eessaan geenna bakka geennuun qabnaa gaafii irra jirra jaarsa waliin maarufee kiyya. Ayyee baradhe itti nuun deema rabbi hafixu. Rabbi dhugaa amma dhugaadha waan taateef irrarraasanii dhugaa tana bakka geennuun qabna moo akkanuma dhiif. Horii jaarsa. Qorateetti walitti deebi'ee adeemaa ishee sin dhageeffamu. Looko maa dubbiin. Looko Maaruf, salaamu alaikum warahmatullah. Salaam warahmatullah nagaa ade. Jirtu. Gaariidha. Dubbii looko adeemaa irratti waca keessa jiraaf jala harkisuu dhabe kaafteeriyaa jedhamee isin wali fudhaati qoraa osoo qabaatte dubbiin bareeda akkasitti deemte osoo wali fudhattanii